raadiyoonii Dirree Shaggar. Raadiyoonii Dirree Shaggar. Raadiyoonii Dirree Shaggar. Raadiyoonii Dirree Shaggar. Raadiyooniin Dirree Shaggar torbaan guutuu guyyoodhaan galgalatti sa'aatii tokkorraa eegalee amma sa'aatii tokkoof walakkaatti dambalii gabaabaa meetir baandii 19 kiiloo heerzii 15,415 irratti qophii dabarsuu amma jalqaba. Raadiyoonii Dirree Shaggar. Harka fuune ashamaa akkam jirtu dhaggeeffattootaa fi hordoftoota raadiyoonii Dirree Shaggar nagaan keenya kabajaa bakka isin jirtan hundatti sinaa qaqqabu jecha oduu guyyaa har'aa isin biraan gaha. Oduu waliinis an Iftuu Galataati. Horroo Guduruu Wallaggaatti humnoonni finxaaliyyee Amaaraa uummata Oromoo qe'eerraa buqqisan. Giddugaleessa Oromiyaatti gareen hidhattootaa namoota ukkaamsuun maallaqa olaanaa gaafatu uummata rakkisaa jira. Kanneenii fi kanneen biroos qabannee dhiyaannee jirra. Amma xumuraatti nu waliin tura. Godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Amruutti gareen finxaaliyyee Amaaraa Faannoo jedhamuu fi poolisiin humna addaa naannoo Amaaraa jiraattota ganda Agamsaa keessa jiraatan irratti lola bananiin uummata hedduu qe'eerraa ari'achuun ibsamee jira. Odeeffannoon bakka seenuu gahee akka addeessutti humnoonni finxaaliyyee Amaaraa Faannoo fi poolisoonni humna addaa naannoo Amaaraa beekamtii mootummaa Bilxiginnaatiin aanaa Amruu qubsiifamuun uummata irratti dhukaasa bananii hawaasa qe'eerraa nagaan jiraachaa ture buqqisuu dhugoomsan. Humnoonni finxaaliyyee Amaaraa kun beekamtii fi gargaarsa mootummaa Bilxiginnaatiin dhoksaan qubattoota keessatti ijaaramanii turan kan jedhan maddi keenya carraa kanatti fayyadamanii hawaasa nagaa dhimma siyaasaa hin qabne sababa oromummaa isaatiif qofa shaneedha jechuun lafarraa duguuguuf ciniinnatanii hojjechaa jiraachuu ibsanii jiru. Guyyaa kibxata barii bakka uummanni homaayyuu quba hin qabnetti dhukaasni irratti banamuu kan himan maddi keenya namoonni hedduun qe'ee isaaniirraa buqqa'anii rakkoodhaaf saaxilamuu dubbatu. Muddama osoo ittiin yaadiin mudate kanaan namuu tarkaanfii lubbuusaa qofa baraaruu akka fudhate odeeffachuu kan himan maddi keenya keessattuu manguddoonni dheessanii jalaa bahuu hin dandeenye fi ijoolleen sagalee rasaasaan weeraranii manaa bahan dubartoonni ulfaa fi daa'ima harkaa qaban hedduun naannootti akka hafan himanii tajaajilli bilbilaa fi intarneetii bakka siiccituu isaatiin hanga gabaasti kun qindaa'utti haala akkamii keessa akka jiran homaayyuu quba akka hin qabne ibsan. Loon dabalatee qabeenya isaanii hunda osoo hin fudhatin akkuma jirutti gatanii naannoo gadhiisuun baqachuu kan himan namni kun gareen finxaaliyyee Amaaraa qabeenya isaanii barbadeessuu fi dhiisuu akkasumas saamuu isaanii adda baafachuullee akka dadhaban himan jechuun kan gabaase Wabii Waaqooti. Lolli waraana bilisummaa Oromoo fi hidhattoota mootummaa jidduutti gaggeeffamu jabaachaa eega dhufee as gareen hidhattoota namoota ukkaamsuun maallaqa gurguddaa kaffalchiisu malee gadi hin dhiisne giddugaleessa Oromiyaatti bobba'uudhaan godinaalee akka Shawaa Lixaa, Shawaa Kaabaa, Shawaa Kibba Lixaa fi naannoo Finfinneetti jireenya hawaasichaa hammeessuu irratti akka argamuu fi ummatichas rakkoo hammaataaf saaxilu jiraattonni raadiyoonii Dirree Shaggaritti himan. Lolli waraana bilisummaa Oromoo fi hidhattoota mootummaa giddugaleessa Oromiyaatti taasifamaa jiru gaaga'ama siyaasaa hawaasummaa fi diinagdee hawaasichaa irratti dhiibbaa guddaa geessisaa jiraachuu jiraattonni godinaalee kanneenii ibsanii jiru. Saamichi seeraan ala gareewwan adda addaatiin irratti raawwatamus yeroodhaa gara yerootti jabaachaa akka dhufee fi qaamolee silaa to'achuu malaniin xiyyeeffannaa dhabuusaatiin hawaasni garmalee dararamaa jiraachuu jiraataan godina Shawaa Lixaa aanaa Meettaa Walqixxee tokko raadiyoonii Dirree Shaggaritti himanii jiru. Giddugaleessa Oromiyaa keessatti gareewwan saamicha adda addaa irratti ijaaramuun daa'imman, haadholii fi dargaggoota ukkaamsuun maallaqa hanga qarshii 500tti gaafachaa jiraachuu kan mirkaneessan jiraatan Salaalee aanaa warra Jaarsoo raadiyoonii Dirree Shaggaritti himan tokko ammoo garee eenyummaa isaanii yeroof adda baafachuun rakkisee tokko dhiyeenya kana daa'ima umurii waggaa 6 ukkaamsee eega dhoksee booda qarshii 100 kaffalamu malee akka gadi hin dhiisne dhaadachuu isaatiin maatiin lubbuu daa'ima isaa baraaruuf qarshicha kaffaluuf dirqamuu dubbatan. Namni aanaa Ada'aa Bargaa magaalaa Incinniirraa yaada isaanii nuu kennan tokkos akka jedhanitti qaamoleen fedhii dhuunfaa isaanii
guuttachuuf waraana bilisummaa Oromoo of fakkeessuun gurmaa'an nama ukkaamsuun maallaqa gaafachuu qabeenya namaa saamuu fi namoota dararuu irratti bobba'uudhaan uummata rakkisaa kan jiran yoo ta'u hidhattoonni mootummaa gochaa kana raawwachaa jiraachuun akka hin oolle dubbatan. Hawaasichis qaamolee saamicha kana gaggeessaa jiran adda baasee beekullee sodaa nageenyaaf jecha dararamaa fi gidirfamaa jira jedhan. Jiraataan aanaa warra jaarsoo raadiyoonii dirree shaggariif yaadasaa qoode kun gandoota aanichaa hedduu keessaa namoonni ukkaanfamanii hanga ammaa waan kaffalatan dhabanii dararamaa jiran hedduudha. Eega jedhanii booda hawaasni bulchiinsa aanaatti wayita komii kaasatu shaniitu gochaa kana raawwataa jira waan ta'eef hawaasni mootummaa waliin ta'uun garee kana barbadeessuu qaba jechuun deebii hin fakkaanne kennaafii akka jiran ibsan. Namoota ukkaamsuun maallaqa gaafachuu fi saamicha giddu galeessa Oromiyaa keessatti hawaasa irratti godhamaa jiruun wal qabatee raadiyoonii dirree shaggar turtii armaan dura hooggansa waraana bilisummaa Oromoo giddu galeessaa Booree Lammii waliin taasiseen saamichii fi ukkaamsaan hawaasa irratti godhamaa jiru garee mootummaan bilxiginnaa maqaa waraana bilisummaa Oromoo balleessuuf ijaareen akka ta'e hubachiisuun ni yaadatama. Liban Jaarsotu qindeesse. Itoophiyaan yoomuu nagaa waaraa argattee hin beektu jedhan ajajaa olaanaan ABO Waboo Marroo Dirribaa. Ajajaan olaanaan ABO Waboo Jaal Marroo Dirribaa turtii haala yeroo irratti arraata biyyaalessaa Oromiyaa waliin taasisaniin Itoophiyaan yoomuu nagaa waaraa argattee hin beektu jedhan. Guutuu oduu kana Gurmeechaa Gammachuu akka taanutti qindeesseera. Ajajaan waraana bilisummaa Oromoo Jaal Marroo Dirribaa hagayya 30 bara 2022 turtii arraata biyyaalessaa Oromiyaa waliin taasisaniin Impaayirattiin darbee yeroof nagaa kan horattu fakkaatus garuu amalli ishii akkasii miti eega jedhanii booda Itoophiyaan biyya akka fanjii dhoof qophaa'etii jedhan. Itti dabaluunis Itoophiyaatti rakkina tokko karaa nagaaf furuun tasumaa waan yaadamuu miti. Kun immoo amaluma impaayirattiiti eega jedhanii booda marii karaa nagaaf qaamni akka dhaabatti nu gaafate hin jiru jedhan. Impaayirri Itoophiyaa har'aa miti kaleessa miti yoomiyyuu nagaa waaraa qabaatteeti hin beektu. Abbaan beekuu fi hubatu argaa turre waggoota hedduuf achuma ture. Impaayirri Itoophiyaa raafama hamaa keessaa jiraatteetu yeroo ta'e wayii tokko immoo akka bofaa biyyee arraabbee waan bayyanatti fakkaattee deebichi. Inni suni bayyanannaa sobaa yeroof namatti fakkaatu namni hedduun illee akkaataa kanaan gowwoomfamuuti malee hanga deebiin hundee sabaaf sablammoota biyyittii keessa jiranii furamuutti impaayirri kun bayyanachuus itti fufuus jiraachuus hin dandeessu. Rakkoon impaayira Itoophiyaa keessa jiru har'a yeroo dhiibee dhufee ibiddi sun qabachuu jalqabudha. Namni ibidda sana argee fi raafamni suni mul'atee fi diida bahee akkasitti fakkaata. Cancalli isaa irraa buqqifamee dho'uuf taa'u akkasiiti biyyittii. Kanaafiyyuu karaa nagaa hagaa gaala qaawwa ilmee keessa dabarsuu caalaa ulfaata. Hin dandahamuu jechuudha. Yaaliin mootummaan bilxiginnaa godhaa ture waraana bilisummaa Oromoo uummata bal'aa bakka bu'ee lolaa ture tokko luluqqisee galchuuf ta'uu eeranii nuti immoo seenarraa waan baranne waan qabnuuf dhaloota san fudhatuu miti jedhan. Mootummaan impaayiritti abbaa irree kuni akkaataatti gurmuun kun wal faana gara sanatti hin seenne qobaatti cicciree itti deemuu ture kan inni barbaade. Warri TPLF rakkoo hamaa akka sabaatti keessumaa bilookeejii yookaan immoo bakkoota adda addaatti daandiin itti cufamee marfama adda addaa keessa jiran beellillee sababa waraanaaf hongee wal qabate isaanitti dhufe rakkoo namoomaaf jecha dhukaasa dhaabanii yoo dandahame gara nagaatti seenna. Kanaan walii galleetu nummoo qobaatti bifa kanaan kara nagaatti nu seensisu inniyyuu immoo akka waraana jaarmiyaa tokkotti namatti dhiyaatan osoo hin taane akka nama dhuunfaa tikseen loonii illee kabajaa qabdi. Yeroo loon bobbaaftuu fi deebistutu jira. Akkanumaan akka haga nama tiksee looniin geenyeetti illee waraana tokko luqqisanii galchuu barbaadu tokkotu ture. Sun immoo jiila isaa qabna. Barnoota seenaa irraa fudhanneerrutu jira. Ilmaan Oromoo bifa kanaan tamsaafaman har'a hiree isaan qaban beeknaa jechuudha. Qabsoo waraanni bilisummaa Oromoo taasisaa jiru uummata Oromoo salphina keessaa baasee kabaja isaaf malu itti horuudha eega jedhanii booda qabsichi dhaloota hubataa bilchina qabuun gaggeeffamaa jiraachuu himanii dhaloonni har'a miseensa waraana bilisummaa Oromoo ta'uun qabsoo gaggeessaa jiru dhaloota waan godhuu fi dhiisuu qabu haalan beeku waan ta'eef kan akka salphaatti ganamuu miti jedhan. Dhaloota ganamuu danda'us miti waraanni bilisummaa Oromoo dhaloonni inni har'aa miseensa qabsaa'otaa godhatee ofitti qabatee deema. Yoo sun jiraateeti akkamitti fudhachuu akka danda'u dhaloota beekutu osoo beekuu kanatti seene. Amaloota saboota Itoophiyaa keessa jiranii akkaataa isaan waliin tumsa tumachuun danda'amu hundumaa dabalatee beekaa jechuu dhaloonni kun.
Uummanni Oromoo baroota dheeraaf qawwee irraa dhoowwamuun roorrifamee gabrummaan ormaaf bulaa turu kan himan jaalmarroon amma immoo humnaa fi qawween malee of kabachiisuun akka hin danda'amne hubachuun Oromoon qawwee hidhatee lolachaa jiraachuu ifoomsaniiru. Qawween immoo Oromoof waardiyaadha. Hamma bilisoomuttis bilisummaa boodas baay'ee isa barbaachisaa jedhan. Sibiila kaasan malee biyyittii kana keessatti humna qabaatan malee hidhatan malee qawween of kabachiisan malee kabajaan akka hin jirre naamusni karaa nagaa waa fudhachuu akka hin jirre amalumti akka naannoo biyyittii keessatti ta'e akka hin beekne hubate jechuudha uummati Oromoo. Uummati Oromoo yeroo hedduu hidhannoo irraa adda bahee qawwee irraa adda bahee qawweeniti ulee qabatee akka gabaa hin baanillee dhorkamee hoolaa gabaa baasanii gurguranii qalanii gogaarraa baasan ta'ee garraan ta'e namaaf bulaa ture. Inni kun immoo isaaf hin taane nagaan inni barbaade nagaa isaaf hin buusne. Naamusni ittiin biyyittii keessa jiraachuu barbaade naamusa jiruuf jireenya isaatii ta'uufii biti. Kanaaf warra isa gabroomse akkaataatti isa gabroomsan sanatti deebii itti kennuu hita sanaan deebisuufi barbaade. Gaaffii dhimma waraana Tigraay fi mootummaan Bilxiginnaa gaggeessaa jiranii wal qabatee isaaniif dhiyaate irratti waraanni mootummaan Bilxiginnaa uummata nagaa Tigraay irratti banee uummata Tigraay fi TPLF akkasumas qaamolee ilaalcha siyaasaa garaagaraa qabanillee deebisee akka gargar hin baanetti tokko godhe eega jedhanii booda uummata nagaa xiyyaara fixuun amaluma mootummoota abbaa irree Itoophiyaati jedhaniiru. Kun immoo Tigraay irratti qofa osoo hin taane uummata Oromoo dabalatee saboota biyyattii hedduu irratti waan raawwachaa ture ta'uu ifoomsaniiru. Inni kun Tigraayitti haaraas miti bakkoota biraattis akkasuma haaraa miti. Ajjeechaan mootummaan abbaa irree Itoophiyaa uummata nagaa Tigraay irratti taasise TPLF fi uummata Tigraay tokkodha taasise. Rakkoolee TPLF waliin illee qabaatanis qabaachuu baatanis dargaggoo hedduu sadarkaallee jaarrolii dabalatee uummanni kun beelaan dhumuu irra keessaa diroonii fi helikooftara waraanaan dhumuurraa nuti saba falmachuu beeknu sabboonummaa sabaa warra qabnu kanaafiyyuu kabajaan du'uu barbaannaa dirreetti yaa'ee jechuudha. Waraanni mootummaan Bilxiginnaa Tigraay irratti labsee uummaticha jaarsaa hanga dargaggeessaa dirree waraanatti yaasuun biyyattiitti ibidda hamaa qabsiiseera. Ibiddi sun immoo amma biyyattii gubaa jira jedhan. Ibiddi dirreetti yaa'e suni har'aa gubuu jalqabeera. Dogoggorri akkasii mootummoonni abbaa irree uuman deebi'eetu isaanumaan nyaata. Boolli isaan yeroo hundumaa namaaf qotanii isaantu qotaa abbaatti awwaalamuu waaqatu beeka. Itti awwaalamuu jalqabaniiru. Uummata nagaa Oromiyaa keessattis uummattoota hundumaa saboota cunqurfamoo Itoophiyaa impaayaritti keessa jiran hundumaa birattis dhumaatiin akkasii kun roorroodha. Roorroon akkanaa kun immoo yeroo duutii balbala nama tokko hundumaa deemtee rurruquttu qabsoo mana nama hundumaa seenaa jiru. Oromiyaa keessatti kan ta'aa turellee isuma kana ture. Jaalmarroon itti dabaluunis waraana biyyattii keessatti yeroo hundaa gaggeeffamuun lakkoofsa namoota dhumanii keessaa guddaan uummata Oromoo ta'uu himanii ijoolleen Oromoo waraana kaayyoo hin qabneef qe'ee ormaatti dhumuurra qawwee isaanii qabatanii akka waraana bilisummaa Oromootti makamaniif gorsaniiru. Namaaf ergameetu rakkoo uume. Loloota hedduu adeeman keessatti lakkoofsi guddaan dhumatu saba kanaa keessaa dhala. Ammas ilmaan Oromoo baay'inaan lola kanarratti hirmaachuu fe'amaa kan jiran. Hedduun isaanii waraana bilisummaa Oromootti nagaan harka kennachaa jiru. Qawwee Oromoo Oromiyaa keessatti hambisaa jiru. Impaayera Itoophiyaa keessatti saboonni hundumtuu wal ijaaraa jiru. Lola namaa irratti dhandhee hin hirmaannuuf hafaa jiru. Deemtanii umatiinaas Oromoon abbaan qabdu abbaan dhabsiis jaarmiyaa ititaa tokkotti tolfachuuf deemuu jirra. Tolfannees jirra. Lafa jira Oromoon qawwee keessan qabattanii gara lola kanaan dhaqiina. Asumatti qawwee keessan jabeeffadhaa. Hundan dubbatanii qawwee kee qabatu Oromiyaa keessatti waraana bilisummaa Oromootti dabalanii. Waraanni mootummaa lakkoofsaan hedduu ta'e konkolaataan fe'amee magaalaa Roobee seenuun dhaga'ame. Waraanni mootummaa Bilxiginnaa lakkoofsaan guddaa ta'e konkolaattota hedduudhaan fe'amee godina Baalee magaalaa Roobee seenuu jiraataan magaalichaa tokko raadiyoon Dirree Shaggaritti himan. Mootummaan Bilxiginnaa maal yaadee waraana hamma kanaa gamana akka fe'e hin beeku kan jedhan maddi keenya kaleessa galgala hagayya 30 bara 2022 konkolaataa taataa 55 baasii odaa 3 waraana guddaa ta'e magaalaa Roobee ga'uu dhugoomsan.
magaalaa Roobee qubsiisuu fi gara biraatti dabarsuu hordofaa jiraachuu kan eeran maddi keenya ammatti haalli nageenyaa godinichaa akka godinaalee biroo yaaddessaa akka hin taane himanii sababni waraanni hamma kanaa gamas fe'ameef itti bitaacha'uu dubbatan. Haala qabatamaa godina Baalee keessaa jiruun yaaddoon nageenyaa waraana hamma kanaa gamasitti feesisu hin jiru kan jedhan namni kun waan hundaafuu uummanni dammaqee waan ta'aa jiruu fi ta'uuf jiru hordofuu akka qabu dhaamanii jiru. Tarii lola akka guutuu biyyattii kallattii hundaan mootummaa bilxiginnaatti banamee jiruun muddama guddaa keessa seenee dargaggoota godinichaa aanaalee hedduu keessaa afaan qawween ukkaamsee gara waraanaatti erguu akka danda'u eeranii uummanni godina Baalee keessattuu qeerroo fi qarreen of eeggannoo guddaa gochuun akka isaanirraa eeggamu dhaaman. Daandiin kallattii godinichaatiin gara waraanni gaggeeffamaa jirutti geessu akka hin jirre kan himan namni kun icciitiin waraana hammana baay'atu garasitti qajeelchuu uummata hundaatti gaaffii ta'uu himanii jiru jechuun kan gabaase Wabii Waaqooti. Sagantaan nyaata addunyaa lammiilee Itoophiyaa beelaaf saaxilaman miliyoona 20 oliif gargaarsa taasisuu beeksise. Lammiilee Itoophiyaa sababoota rakkoo nageenyaa fi hongeetiin miidhaman gargaaruuf jecha qamadiin toonii 23 Yuukireen irraa gara Itoophiyaatti fe'ame turtii galaanarraa guyyoota 14 booda buufata galaanaa Jibuutii gahuu sagantaan nyaata addunyaa beeksiseera. Itoophiyaatti sababoota rakkoo nageenyaa fi hongeetiin namoonni gargaarsa fedhan miliyoona 20 ol akka ta'an kan beeksise sagantaan nyaata addunyaa deeggarsi dhaabbatichi amma taasisaa jiru namoota Itoophiyaa keessatti beelaaf saaxilamaniif gahaa akka hin taane ibse. Itoophiyaa dabalatee biyyoonni akka Somaaliyaa gogiinsa yeroo dheeraaf saaxilamanii turanillee gogiinsi bara kanaa kan waggoota 40 darban keessa mudatan irraa daran hammaataa ta'uu hubachiise. Dhaabbilee deeggarsa namoomaa fi jaarmiyaaleen idil addunyaa garaagaraa mootummaan bilxiginnaa waraana gaggeessaa jiru dhaabuun lammiilee rakkoolee uumaa fi namtolcheen dararamaa jiran ariitiidhaan dhaqqabuu akka qabu gaafatanillee mootummaan bilxiginnaa garuu hongee hammaataa keessumaayyuu Oromiyaa godinaalee 7 keessatti mudate lubbuu namaa fi beelladaa gaaga'aa jiruuf xiyyeeffannaa kan hin kennine ta'uu isaatiin hawaasni godinaalee Oromiyaa garaagaraa komachaa turuun isaanii ni yaadatama. Liban Jaarsutu qindeesse. Egaa dhaggeeffattootaa fi hordoftoota raadiyoonii Dirree Shaggar oduun har'aaf qabannee dhiyaanne kanumaan gammaa ture waan waliin turtaniif hedduu galatoomaa halkan gaarii qabaadhaa. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar.